Quuqamni artiistota yeroof dhokota yeroof dhokota yeroon mul'ata. Cabni artiistota yeroof dhokota yeroof dhokota yeroon mul'ata. Liya production. Liya production. Ashamaa akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamtoota. Kuni poodkaastii yeroo Liyaa production jalatti argamurraa. Arraan tana keessummaa ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyaasi obboleessa kiyya Ukkaachaa koachii tiima dirree kan baranaa fi bara hedduudhaaf shaampiyoona fudhatee Osfaanaa irratti jechuudha. Obboleessa kiyya Ukkaachaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan eedan. Ukkaachaan maqaasiif haadha fi abbaan keessii baasan immoo maqaa qoosaati. Maqaan haadha fi abbaan kiyya baasan Khalid Jamal Amin. Namni duni beeka abbaa kiyya Ustaad Jamal warra Dirredawaati. So maqaan Ukkaachaa kuni anuma xiqqaa naa baasan Keeniyaa keessatti. Taphataa kubbara naa baasan. Maal jechuudha Ukkaachaa jechuun? Ukkaachaan kuni taphataa Naayijeeriyaati. Taphataa kubbaa miilaa jechuudha. Afrikaa keessatti taphataa kubbaa beekamaanii Naayijeriyaa keessa taphata. Kaatiriin biyya Naayijeriyaa fi isa akka isaa kana taphataa jiranitti naa baasan. Dandeettii kubbaa miilaa keessatti rarra'aniiti kasi baasan jechuudha. Mee Ukkaachaan eenyu? Wallahi Ukkaachaan Khalid Jamal Aminiiti. Ani dhaloota Dirredawaati. Dirredawaatiin dhaladhee abbaan kiyyaas namni hedduun beeka Dirredawaa keessa osoo hin taane abbaan kiyya nama Dadar keessa warra Dadar keessatti achitti nama jiraatee nama warra Colonqootii. So ati barsiisaa ture abbaan keenya dadhabaa darsaa barsiisaa guddaa Dirredawaa keessatti namni san beekne hin jiru jechuudha. Dirredawaatti illee dhaloolee inni Dirredawaa kontirool godhee Dirredawaa tan isaa deemaan bakka karaa inni kaatiin maaltu yuuniik isa godhe yuuniik isa godhe bakka kaan namni isa jala qaree fi namni isa beeku ni beeka shaarpiidha hedduu shaarpii hedduu nama dandeettii adda addaa qaba jechuudha. Karaa rilijinaatiin karaa islaamummaatiin karaa barnootaaniis so qaadiillee qaadii Dirredawaatillee tahee ni haa wali godhuu ture jechuudha nama kana. Maal barsiisu ture Abaadiritti? Abaadiritti inni wanni barsiisu ture afaan Arabaa jechuun afaan Arabaa kana Quraanaa fi waan hadiisaa fi kana barsiisu ture. Fi wanni guddaan inni achitti godhu ture Oromiffaas barsiisu ture jechuudha. Ani yaadadha Abaadiritti anillee na barsiisee ture abbaan keeti. Mee ati amma yeroo ammaan tanaa akka koachii tiima Dirreedhaa tiima Dirreedhaa namni beekne hin jiru. Baranas geeba fudhannee jechuun hin dandeehaa. Bara dabreellee turoofiillee akka dura teessutanatti illee fudhattanii jirtanii. Mee seenaa ati qabdu osoo koochiin ta'in hin duratti mee akkamitti tiima kanaan walitti dhufte mee akka Ukkaachaatti ati tiima kana keessa gaheen kee jalqabarraa ila ammaan tanaa maal akkati yaaddan nu baase? Jalqabarraa gaafaan dura biyya kana dhufe amata 25 dura jechuudha. Amata 25 duraan dhufee xiqqaan ture gaafa sanii amata 13 akkanaan ture. Gusaniin asitti ijoollee teenyatan beektu jechuu biyya irratti illee ni beektu hojii walaa garee osoo tiimii Dirredawaa kun hin ijaaramne dura namni hundinuu tiima adda addaa taphachuu turan. Gaafaan dhufu jechuudha. Sanirraanii walitti dhufaniiti aboo tiima Dirredawaa ijaaruu jedhanii namoota hedduudha haa maqaa isaaniillee jechuu hin danda'u hedduudha isaanii walitti dhufaniiti tiima Dirredawaa takka haa ijaaruu jedhanii akkasitti ijaaranii ijoolleen ture ogusanitti ani isaanumaa dhiitee gubbaa isaanumaa ishatti taphadha malee tiima san keessa taphachuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa dura dhaabamerraa achumaan jiraachuu dandeessa tiima kana gaafa dhaabamerraa 2002 irraa eegalee tiima Dirredawaa san booda akkasitti isaan gizeen ani gahee 2002 3 4 kanneen hunda haa xiqqaan ture beenchumarraa seenaatumaan akkasitti taphachuu ture jechuudha. So jalqabarraa hojii taphattee jalqabarraa guutiin ijaaramerraa. San booda hoo? San booda gizee haa nuti walitti dhufnee tiima ijaaramee amata duratti Dirredawaan jechuun wanni si ajaa'iba. Tiimni amata san dhaabbatee amatuma san geeba fudhatee hin jiru Dirredawaa malee. So guyyuma dura taphattanitti amatuma duratti maaliif hin beektaa? Hundi isaanii Osfaanaa kana dur taphatanii jiran. Anaaf yeroo duraati warra dura taphatee jira tiima adda addaa irraa wal dhufanii tiima Dirredawaa kana ijaaranii amatuma duratti geeba fudhatan.
Ani keessumaan jira laakiin lakkaa'u taphadhee hin jaamu. Part of it wajjuma turte jechuudha. Xiqqaataa tullee gaafa san. So amma durarraani 2002 bara 2002 san tura Dirreedawaa fudhatee jechuuti. Gaafuma dhaabatuma isa dhaabbatanii. Achiin bakka hamileen teenyas haatee aktiimsisuu guddannee tiima Dirreedawaa kana keessatti akkuma beenu kanatti istirii namni Osfaanaa keessatti hin beenu hin jiru yoo dhaabsisuu malee tiimni Dirreedawaa 2002 eegalee hanga 2025 kunoo hirmaachaatuma deemuu jira jechuudha. Tiimni Dirreedawaadhaa Osfaanaa keessatti akka hangafa laalama. Akka hangafaa qofatti osoo hin taane seenaa Osfaanaa keessatti yeroo hedduu deddeebi'ee tiimni kun ni ka'a maqaan isaa takka dandeettii kubbaatiin lammaffaa akka namayyuu beekutti waan haariyaa miti. Tiima jiru keessaa tiimni yeroo 8ffaadhaaf waancaa fuudhe yeroo 10ffaaf dhiyaate jechuudha. Yeroo 15. So inni akka tiima Dirreedhaan jiru. So namni beekne hin jiru. Ammoo ati wanni xiqqoo hawaasa keenyaaf yookaan daawwattoota keenyaaf adda baasuu barbaadu taphataa turte amma ati koochiidha. So mee akkamitti taphataarraa gama koochii dhufuu dandeesse? Gaafaan taphadhu sanii taphatuma malee waan biraa keessa deemuu hin turre. Taphatuma tiima kana mee waan akka uummatti geebaa kana hafuunuu fi kana tattaafadhee taphachumaa fi ijoollee manaa taphachuu yaamuu fi kanattiin hedduu biizii ture. Gizeen koochii ta'e booda gizeen kubbaa tana dhaabuu eegalee booda maali yaade? Aboo tiima Dirreedawaa kana yoon ani amma keessaa deeme anuma keessaa hafe beeke. Namni duraa guddateeti maal mootii kubbaan tunii taphanni warri jalqabe jechuudha kabachuu ture ayyuu yaadadhaa tifoozatti deeggartuu ta'e sanitti jalqaba raasanii hojii ammoo namootaan taphachaa turan amma hin jiran even akka wannaatti illee ati immoo keessa jirta kanaafin baruu barbaade yoon keessaanis akkuma isaan kanatti keessaa bahee deeme tiimni Dirreedawaa kun irraanfatamaa tiimni Dirreedawaa kana akkamitti akka irraanfatamu hin ta'u jeetiin keessa taa'ee namallee fi qabee jechuudha. Ati mandurraa na hojjetaa na gargaaraa nama gargaaruu fi kana hunda laaleetiin tiimni Dirreedawaati ijoollee Dirreedawaa qofa osoo hin taane nama adda addaatiin taphatamuu ture jechuudha. Gaafuma dhaabbatu sanuu warra Dirreedawaa hin taane keessa nima jira. Sommuu Dirreedawaa jechuun malee taphattoota biyya adda addaa naannoo adda addaa dhalattoota adda addaatiin keessa jira. Yeroo duradhaan sanitti ijoollee Dirreedawaa inni heddummaatti. Dhugaa. Warri Dirreedawaa hin taane jira keessa jechuudha. So maqumaatti tiima Dirreedawaati. Amma namni Faransaayif taphate warra Faransaayii gurraacha dila kana taphatanii beekanii warra biyya adda addaa irraa dhufanii taphatanii kilaba namni hundinuu akkasuma taphata. So ani wanni guddaan tiimota kana jala taa'ee jala jabaadhee waan kun dhabamuu qabu akka tiima biratti duuba deemuu qabnu jee yaade. Yaadeetiin akkasitti ijoollee tana walitti qabee jechuudha. Ijoollee amma jirtu tiima adda addaa irraayis akkuma gaafa duun tiimni Dirreedawaa dhaabbate sanatti tiima adda addaa irraa waliin yaameetiin isaan kana leenjisee maqaan tiima kanaa kun jiraachuu qabaa. Osfaanaa kanatti tiimni Dirreedawaa kun akkuma jiru kanatti itti fufuu qabaa jeetiin jala jiraachuu. Si maleetti wanni xiqqoo yuuni godhee ani gama kiyyaa yaadadhurraa tiima maqaa Dirreedawaa kanaan dhaabbate kana namootaan koochii ta'anis dura argaman namootaan akka Dirreetii jira. Beekamaa taphataa kubbaa miilaa Itoophiyaa akka biyya Itoophiyaa qabdu sanitti Ziyaadee jira. Innillee gaheen inni qabu akka biyya Itoophiyaatti koochii. Siitiin eegala dura koochii tiima Dirreedawaa dura koochii hatee Ustaad Kamaaleedha. Ustaad Kamaaleedha. Abbaa Ahmaduu Abbaatu Lafaa jechuudha. Isaatu koochii Dirreedawaa gaafa dura jaaramu isa jechuudha. Warri dura kaa'anii isaatutu asirratti ture isaatu leenjisuu ture tiima kana. Isa booda Ibraahimee yoo beektan Ibraahimeen hedduu nama lejendii nama hedduu ammaan turellee inni tiima Dirreedawaa kana jedhamu jira. Jedhama deemeetu immoo godha Ibraahimee ture. Ibraahimee booda akkuma jettee lejendii nama Itoophiyaa naashinaal tiimii taphatee Itoophiyaa Afrikaa wancaallee nama taphatee Dirreedha. San booda Ziyaadee. Amma dheengadda gaafa paartii goone wani seenaan takka kadha geenye Dirreen rafshaa ta'e yookaan yaa'ii ta'e jirba akka tiima Dirreedawaadhaa kana leenjisuurraa baqate yookaan tiima kana waliigala dhiisan dubbate mee dubbiin san hangam takka dhugaadha. Amma Dirreen beekee nama guddaan beekame irraanfatee jira. Yaa'ii qabdu yaa'iin tiyyaa ani gusanitti waan takkaa filama yoo hin malee anaa jechaa miti wanni inni dhiiseef. Anaa kennan takkaala walitti dubbanna. Ni beekama. Maaliif miidhaa dhugaa maaliif biyya Ameerikaa keessa hedduu jiraannemi
So nuti amma xiqqaa fi guddaa san hin beeku. Xiqqaa fi guddaa san wannan hin beekne. Xiqqaa fi guddaa san hin beekne. Akkam jechuu xiqqaa fi guddaa. Ani kabada guddaa ta'us kabada xiqqaa ta'us harmusa kabajuu kabajaa. Akka kiyyaatti. Akkatti guddanne san nama sada guddaa yoonii fi. Yoo waan taane kajoo ta'e waan dhaabbadhaa jechuudha. Okay, oguu fiildii irratti keessatti taphattu. Amma dura ani ni yaadadha. Waan kana wal karakarree. Rabbashtee asalxaan maal jettaan daanyaa wajjin wallaltee taphattoota biraatti wajjin yeroo shaati tana xiqqishaa damee ba'aseeti. Rabshaan wani guddaan maal miidhata tiima dadawaa kana gisee namni ilaaluus akkuma jetti sanitti nama hedduu qabnatti foosoo nama hedduu ilaala kan feene kan fedhu hundaan ilaala. Oomishu qabna tapha kun bareeduu qaba. Maaliif ani akka taphatti jiinsi min jaa akka taphatti abbaan fedhe duuba deebi'ee halaalu akka taphatti takkaa diimaan biheen beeku miidhaa keessaa takkaa. Rabshaan hin godha rabshaa kan mataan hin godha. Rabshaan uummata kaan hin diimaan baasisa malee an takkaa diimaan beetii ma goddee hin beeku akka taphatatti. Ni taphatta nama wajjin wallalta. Waliin lola laakiin kaa'immoo akkan akka nutti namni tokko haa nama kana dhokadhaati tuqee asiin tuqee akka tooftaaniin diimaan baase jechuudha. Uummata difeensii kana rabbasheetiin dhufee faa iddoo tokko hojii nuti tokko tokko joo jira jechuudha. Sanbaa beekaa dhufee booksii baase dhawa. Aanaan rabshaa jijjiira isaa namni an takkaa akka taphatu diimaan been beeku. Tiima daldalaa ana amata meeqaan taphadde 2002 waa'ee gadiiti ilaa hanga ammallee keessa waan jiru akka koochitti amma 23 jira jechuudha. Ani kan taphatu dhaabee 2019 moosa 2021 dha. Taphadde san booda doonaan sasseena ati amatuma lamaan boodaa kana kan ani seenne meedaa keessa. Amata lamaan jechuu 2024 fi 2025 qofa. Sanuu kanuma lamaa yoo hin taane malee akka koochitti immoo dhugaa akka koochitti xiqqoo diimaan hin baha. Maaliif tiimiin guddoo kaan alumaan ta'ami. Mee akka kooshiitti diimaa akkitti argatan akkam? Akkamitti argatan yoo meedaa ciitee seente yoo daanyaa kana iyyite yoo daanyaa kana alaa isa rabbashte. Amma ani waan hundaan ibsaa akka gubbatti taphataan ibsaa daanyaan ibsaa waan hundaan ibsaa. Daanyaanis bakkitti godhutti hin jirtu jedhamti iyya. So daanyuma sanuu jechuudha. Daanyuma sanuu gisee daanyaa kana diratti itti iyyitee qaarabshaatti goote dadhabee firaa diimaa si baasaa. So coachinis diimaan ni ba'a. Taphatatti kan diimaan argatini akka coachitti diimaan argatini. Amma diimaan taphaddaa akka taphatu akka diimaan been beeku. Maaliif tiimiin guddaa haa meedaa keessatti amma taanii taphadda gaafa san meedaa keessatti yoo diimaan bee tiima irruu taphatan. Irruu taphachuun tiimaan guddoo jecha sanuu akka coachitti ammas owwa qaamaan na jiraan jedhan taphachuu hin jira. Sana jecha haa xiqqoo shoodiin barbaadaalatti. Saniitu meedaa seeneetiin rabshaa godhaa jechuudha. Daanyaan karaa keenyan taa'anii gidee ijoolleen ta'e miidhamtuu bira dhaabbadheetiin gaa akkan hin goone jee akkasumatti hubuu naan gizeen boos tiimni daranaa dhiiga kalleetii aan diimaan gizeen boo naa jecha daranaa moohaniyu. So namni biraa immoo laakiin bakka kee bu'ee kaa ijoollee tanas wanta kana. Ni jira malee yoo hin jiraanne immoo diimaa akka baataa hin dandeessu. Mee kubbaan miilaa kuni akees naannoo takkatti adda ta'uu mala mee haalli akkaataan guddisaa ka'e jechuudha itti guddatte ijoollummaarraa eegalee jaalala ati kubbaa tanaaf qabduu fi dandeettii ati kubbaa tanaaf qabduuf haala kamiin meessi qopheesse yookaan haala kamiin hamilee si fide. Amma tuntaa ajaa'ibaati yoo maal beektaa kubbaan kuni akkaan anfaruutti illee taphanne kubbaa tanaan ijoollee. Maaliif abbaan kiyyaa akkuma jenne san Ustaaz Jamaalii nama ibaadaatii nama qaraatii fi isileelee masgiidaa fi salaata malee waan biraa takkanatti hin dhisne jechuun maantiyaaf abbaan kiyya. So ani immoo sanuma hedduutti zaa harkadhee dhokochaa taphachuu ture ijoollumarraa. Jechuun hangaan beekutti bakka kubummaan hin bare. Anaa baruutu jiraan kubummaan ofirraa harkee jechuudha. So dhokadhaatiin taphadhaa ijoollee gandaa keessa deemeen taphadhaa osoo akkas godhuutiin nabbeekanii maantiyaaf abbaan kiyya dalagaa nabbaasanii maaliif gurgura jechuun anaa amma ja'a torba caataraa kana keessa gabbuutiin waa gurgura jechuudha bishaan maan gurgura sukkan nabaatiin gurgura halliin gurgura. Akka zaafa deemuu kubbaan taphanne jechuudha. Waan akkasii nu godhu ture jechuudha. Deemuun dalaguu ture jechuudha. Boodarra laaleetiin okkee hayyeemee kana godheetiin yoo kana godhu kubbaan hadhiisanii jeetiin gana busuu keetiin akkasitti osoo qaraatiin eegallee jechuudha. Osoo nabaadir sandaqee qaraatiin eegallee ganama dhaqeetiin dalagaa jechuudha. Caatara kana gabbu'ee mul'awaa haa gurguru ture amma. Mul'awaa abbaan kiyya gaafa sanitti jechuudha. Inni 250 fida manaaf jechuudha baatitti. Mul'awaa gurguruugaatti mee hoo gamtaa ati buuseeti moo kabuusa moo gurgurta? Buusame haa. Ummatiyaatu godhaa. Ummatiyaatu buusa. Ummatiyaa mana godha. So ani safii kiyya qabadheetiin gabbuu caatarratti. Garmusibii. Tana seenaatti tura takkaan dhageenye. Namni akkasitti haachi gaafa ture san. Mul'awaan bar kabuutaati mul'awaa jechuun upgrade dha beeki.
Maalirraa? qarshi mul'umaan qarshi bar. Gana achiin sigaa mul'umaan qarshi waan lama eegalee sin jee bishaan gurguruu halaalli soo kan nabaat kan afaan gurguraa jechuudha kusan sigalee san booda mul'uwwatiin dabre mul'uwwan maal godhu jechuudha abbaan kiyya baatitti abaadir karaa isaa 250 fida ani biyyattiin 250 fidu ture mul'uwaa gurguree gaafa sanitti maallaqni guddaa beeki 250 gochuun namni sadiitti jiraata mana. Dureedhaa dalagaan feetu hin dalaydu waan akka xiqqoorraa eegaluu minaamin kajaasan kijiba jechuudha. Maali? Si ijoolleetiti. Anaa ijoolleerraa an takkaa lafa taa'ee hin beeku. Inni jeebuutu. Anaa biyya jiru hangam biyya jiru akkas hin jaan beekurraa eegalee kubbarratti bareessuun boodoo dalagaa kana gabbuutiin uummata ergaaraa jechuudha. Gabaa kanaan gurguraa ganama subiirraa jechuudha. Osoo hin seenne jechuudha osoo hin qaraatiin seenne. San booda gaafa أنا أقول لك أقول لما تين كينيا دفيتشو كينيا تلي دلقون تريف مغياب ما لي دلقة تيبتينس دلقة تيبتينس خلينا نورا كري فديتين أكسر لما خلنا دليسي ما لقوا لك بيك راسا خفلي أكسر دلقون تريفشو أما باتي سجلين تاي كينيا مثلا إذا أسلوفيس أسيتي كوش مقراتي سكول ديما كوش تكوما ما لقى تكوار كتشاتو ما نكسر دلقون تريفشو تكان دلقة مخي لابي تايم بيو so دنديتي كوبامي لا تقبضو professionally safe taphachuun siin geenye jechuudha. Opportunity akkasii qabaachuu turte waan hin dhageef. Saniifin ijoollummaarraa kubbaa miilatti jabaa turte waan jaansan dhageeti. Ijoollummaarraa jechuun qaama kana dhufe booda osoo dhufne dura Keeniyaatti jechuudha maali kaniiniin kubbaa kaniin naa dabartii jee mataa keessa kaa'adhe jechuudha. Kubbaa tanaan naa dabartii jeetiin Keeniyaatti gisee namni hedduun itti bakka maqaa akka naa baasan sanitti yookaan chaajanii gisee naa baasanii namni kun biyyi ilaala jechuudha Keeniyaa bakka tanaa ijoollee. Kana naashinaal tiimii Keeniyaatii fi waraqaa naa baasan jechuudha gusanitti. Ani gosa namoota 12 jechuudha beekte qaama 14 naqanii Keeniyaa uummata Keeniyaa kana waliin taphachuu ture jechuudha. Karaan Oromoo kanaan deemuu isaanii ga'e jechuudha akka biyya Naaroobiif taphachuuf. Isaan achi naagiyu hireen Ameerikaatti kan nabaati. Tamma akka wanta kararraa beekee nama barbaadanii tuma aboo nama 12 ni jira furannee biyyaa geeffannu jaalii. Tabaaya. Wallaahi sinjaa. Nama walla maana nama wajjin deemu hiree nasiiba harkadee tuman tamma nama jechuudha. Tammi ani Keeniyaatti dhufee biti beek. Tabiraa akkasumas seenee tuman asiif harkee boo Ameerikaatti. Sammuudhaan beeka kubbaa kana naa dabartii jeetiin kubbaa tana lallaffee maal jee akkaan fudhatu hin taphanne ijoollummaatti si galee silaa hin taphadde eessa jirra. Asitti professional akka jirtu chaansii harkadde naashinaal tiimii Ameerikaa kanaafis taphadde Youth Academy U15 U17 naashinaal tiimii Ameerikaafis taphadde Ameerikaa wassanii. Sangubbarraan Europe illee chaansii harkadde teemee taphadde Germany, Greece, New Zealand. Biyyoottan kana achi dhageetiin kilaba tiima qaban tiima kilaba nama bituu jiraami. Isaan biratti taphachuu ture jechuudha. Busan kaayyaan biyyuuti amma ammoo soo jiru amma 15 beeka. So sanirraan akkasii osoo deemee karaa sana osoo naa dabarti jee cocca'uutiin kubbaa dirree tana jaalala keessa jaalala tiimaa kana qabaachuu jecha gacceetiin achi dhiisee as dhufee kubbaa osoo waan hin dabaratu jee taphadhe dhufee jechuudha asitti. Dirree kana waan hin jalaafuu didee jechuudha. So achitti kan shaatiin akka qaban san dhaabeetiin dhufaa emergency family qabaa deetiin ce'ee dhufee asitti taphadhee kaniin professional silaa bitamuu danda'u asitti dhufee Osfaanaa 2006 jechuudha. 2006-7 asitti dhufee taphadhee qoshoo injirii ta'ee cabee kaayisaan namnis fudhatu hin jiru ni beektaami. So chaansii karaa sanatti dhabee. Tiimii dirree osoo taphattuuti jechuudha kamiilee. Injirii ta'ee. Jaalalti san maaliif? Waan akkasii jaalattee professionally katabattu dhiistee Osfaanaa tiimii dirree fi taphadheettee dhufte san maaliif? Hangam takka tiima dirree dawaa kana namni Oromoo bira hin dhaabbanne hin feene namni akka bargisees hin feene illiin si naqa. Illiin gaafa Oromootti isin eeggata. Ani hin beeku. Walumaan barbaade. Illiin si naqa lakkii tiimuu kuni jabaachuu qabaa. Ani dandeettii hiyya kanaan dhufee tiimii kana gargaaruun qabaa jeetiin akkasitti gad deebi'ee ani amata lama guutuu ilaanga 2018 bar chaansii harkadhe ilaanga 2010 sanboota illee New Zealand deemee oduuba deddeebi'uun ture. But ani wanni guddaa kana akka fudhatu isaan kana garsiisuu qabaa qalbii uummata kana cabsee ani tiimii dirree dawaa kun jabaadhaa jee dhufee taphachuun qabaa jeetiin waan ani fuula dura naa dabaluu qabu dhiisee taphadhaa jechuudha. Inni sana jecha waan biraan jiru. Maaliif daawwattoonni yookaan namootaan irra guddaan akka ammatiitti kana tiima kana ilaalcha maaliif hin feene si fakkaata? Wallahi ta'anii akka yaada kiyyatti makuma dirree. Maaliif ni beektaa? Yeroo
kubbaa miilaa ijoolleen diriidhaa taphattu. Namni yeroo guyyaa san kubbaan akkasii oowwitu sin jirtu suni waanuma beekama. Waan irra qabaan taane, waan kijiban taane. Deeggartoota hedduus kan naannoo biraatis ni qaba. Ammoo akkaataa itti waliin sanis ni jirti. Ammoo ilaalcha keetiin beekuu fadhe maaliif akka ta'e? Ani karaa kiyya kan fakkaatu namni takka gisee hedduu bu'aa moo abbaa fedhaa ta'u gisee hedduu bu'aa moo namni dadhabata. Jechuun nama jibba hin sanii miti ijoolleen adamuu wal ajjeestee miinaaffaaf akkasii so kanaa jecha waan hedduu takka dandeettii waan itti qabnuuf waan gisee hundamoonee itti afaan bonnee iyyinuuf jibbee isaa keessa dhufaa jechuudha. Sana buna butu. Dur Biraazil namni ogu Biraazil dadhaban dhiyoo turan Biraazil mo'aa olaayii. Nama biraa bakka bu'uu barbaadanii jechuudha. Sanis takka akka yaada kiyyaatti sanis takka lammaffaa ammas maqaa badaa Dirreedawaa kan fadhan kana ijoolleen Dirreedawaa Baalagee ijoolleen Dirreedawaa Indalaqattuu ijoolleen Dirreedawaa Minaamin namni meeqaa jiraa jechuudha. Ammoo dhufee si bira namoota kaatii. Meebii rabshaan fetis waa harka keessaa qabaachuu malateeti. Rabshaan keessaa qaban meeqaa keessatti meeqaa keessatti rabshaan kiyya. Nama rabsita haa wal meeqaa keessatti yaa rabshaan. Rabshaan kiyya. Hojjechuu wala dhibee. Duuba ani qoftiin Dirreedawaa maqaa balleessuu danda'a. Bakka buutu. Namni taphatee ni beektaa Dirreedawaa kana keessa warra meeqaa jira akka Dooktar qabna. Akka Ramzii qabna. Maamiutu jira, Ahmadoo jira, Leencoo jira. Namni meeqaa jira hundinuu warra nagee nama takkaa jiru waliin ijoolleen tun. Nama takkaa jecha sana miti walummaan Dirreedawaa makanaatu xiqqoo maqaa badaa kan nuuf fadan malee ilaalcha badaa qabanii fi ammoo nuti tiima Dirreedawaati kun beektaa akkuma jenne sanitti immoo namni ammaan tan keessa jiru ijoollee hedduu jira jechuudha. Amma abbaan kiyya warra calanqooti taphataa calanqoos ni qabnaa acha keessaa Kadadar qabna Haaramayaa qabna. Daayivers lakkoofsa sabattuu lammii biyya biraalleen keessa ni jira. Lammii biyya ni jira. Amma dandeettii sanii fi irra deddeebi'anii geeba fudhachuu taphaa isaan taphatan taphanii beekan jaamarra guddaa hedduu tapha oowisan meedaa kana oowisan namni ragaan baaneef hin jiru. Bara nagaa waan addaa waan amma dura hin godhamin ijoollee tanaaf illee guutee jirta. Ijoollee tana qofa osoo hin taane namootan hirmaannaa tiima kana keessaa qaban illee galata galchuudhaan sagantaan qophaa'e san mee akkas godhuuf maaltu hamileessi fide maaltu si kakaase? Wallaahi hamileessi hunda kaaseef uummata tiima kana gadhaabee fi nama Usfaanaa kana gadhaabe kanaatu xiqqishoo irraanfatame. Namni keenya kun irraanfatame. Galata walii galchuu sanii osoo lubbuun jiranii mee galata kana walii haa galchinu jeetiin waan kana osoo tiima Dirreedawaa qofa osoo hin taane Usfaanaa guutuufi. Angkaniin qopheessee guutuu akka yaada kiyyaatti taraa duraati kanatti fufna fuula duraa fi Usfaanaa guutuuf hin qopheesse maaliif galatuun fadhaan kana wal goofachuu qabna. Amata kana wanni hamilee sannaa kanneef akkumaan siin jee namni kun osoo hin duune galatoofachuu qaba. Si galee amma akka Kamaalee akka amma Maamokooshii jira ooyuu kana keessa Maamokooshii gaafa Usfaanaa kun gadhaabbate 1996 irraa jira jechuudha. 1996 irraa gaafa gadhaabbate irraa tiima adda addaa akkasitti karaa ooyuu akkumaan siin jee ooyuu kanaas tiima kanaan dhumaa ijaaree tiima kiyya kana isaatu deemu jira nama meeqaa jechuudha. Okay, so tiima Dirreedhaa dirree taphachuu keetiin alatti tiima ooyuu kanaas si gadhaabee jechuudha. Akkasii namni takka kan diida barbaadu dhugaa beeku. Ammoo for the record akka dhaabee. Let's set the record straight. Tiimni ooyuu jaamu kun ijoollee tana wal guuree. Ijoollee lafa Dirreedawaan tiimni Dirreedawaadha. Ganchi irra kaayuu turte waan jaamu jira. Ijoolleen tun gaafa jalqabdullee taphachuu onneen isaanii tiimuma ganchi irra nu kaaya kana. Akka moonaallee gaafa jaan qaban gaafa moonillee qabaachuu malan. Ni jira akka iidatti haa. Akka iidatti yaamata kudhan keessaa guddaa. Akka iidatti yaamata kudhan keessaa guddaa qabaa. Hamilee takka waan takka qabaattee ka'uuni hedduu barbaachisaadha. So wanni ati goote takka warrootan deeggartoota, ispoonsaroota akkasumatti illee Najiib bakka Saalaa Galmoo Sobbiraa Mataa Godhuu fi lubbuun hin jirre akka Hamzaa Baashaa Saalaa Galmoo fi adeera Mahaatii Takaasin ture maqaan isaa ni raafadheetii Musaa Bahar jaanii jira isallee warra san galatoofachuu wanni kun tuuma jalqaba malee fuula duraaf akka gaariitti bareechinee goona yaada kiyyaa'ee. Mee ka fuuldura eegaa haasawwan keenya noollee karoorri ati qabdu tiima kanaaf maal fakkaatame? Akkuma amma jiru kanatti tufnee ijoolleedhaan malaan ijoolleen akka nu harkaa hin baane taphattoota keenya kana osoo tiima Dirreedawaa qofa hin taane ijoollummaa xixiqqoo tanaafuu
ispoortii kana jabeesnee karaa Usfaanaa kana Oromoo tiima Usfaanaa kana keessa finnee tiima Dirreedawaa kunis sarba keessaanii ijoollee xiqqoo amma ni agatta hedduu qabna warra kararra bakka biraa deemne akka isaan kuni kubbaa kanatti hirmaatanii wanta godhanii tiima Dirreedawaa kana ani fuuldura isaa waan yaadu akka professionaalatti jechuudha akka osoo namni akka biratti furannee tiima Dirreedawaati kun tiima Oromooti jaamee namni hundinuu bira dhaabbatee sappoorti godhuun barbaada. Inni guddaan sanirraan eegalee akkuma amma nama hedduun gargaaree jira akkasumatti akka itti fufanii barbaada jechuudha. Ispoonsoroota jechuudha. Ammoo gaara guddaa beektaa waan kana waan illee akka nama tokkotti hundi dasna jiru harkattanuu dhabdanuu keessa keessaa baastee ijoollee tana kubbaa san hin geessu. Sanillee ijoolleen fedhu. Maaliif waan beekuu fi beeku maaliif amma keessaa fi barana ijoolleen dargaggeessa ijoolleen tuni ijoollee probably like 18-19 warra tan amma as keessatti waan ajaa'ibaa takka hin argee nama taphataa tureetu amma ilma isaa taphachiisa anillee gaa dhalaa dhiiratee hin taphanne amma ilmatti guddifadheetiin fide jechuudha so amma lashiin mucaansaa ni taphata so haala kanaan dargaggeessa amma lafaa ka'e dargaggeessi kunis ijoollee barattoota hin qabdu so bakkuma fadhanii yoo taate if qabdee bartiimii maqaa kana deemu malee keessa keessaa baastee deemsuu jirta tanani beena. Akkasi maallaqaatiin nuti waan fiicharaa dhiiseetiin taa'ee tiima kana. Fiicharaa numa ijoollee irraa baadhaa jaallaan tiima kanaaf qabu jechuudha. Fiichara kiyyaa dhiiseetiin kan kubbaa fiicharaa dhiiseetiin waan maallaqni waa takkaa hin jechuudha maallaqni filnaan ta'ee filnaa rabbiin loo kanneen sanni goona sammuu guddaa miti anatti ani wanni guddaa anatti maali tiimni kun saksii ta'ee namni jibbeessa qabu san akka argu. Haa beeku tiimni kuni nama jiraaha ammallee fi hagala toonfatan ijoollee hagala toonfatan ijoolleen akka ramzii ammallee sheetaan ati sheetaan ramzii nama jira ana bira gaafa dur tiimni kun jaarame irraa illee akkasumatti anaa hojii jira Dr. Nagaashis ni jira nama shan afur amma Muktaarii jira Anwar Xanaasiinis ni jira atis ni jirta uummanni hedduu warri dur gaafa san akkasuma hojii ilaa ammaa jiru jira jechuudha kiriitii kophaa kiyya osoo hin taane ani yoo deemus ni jira ammoo kajaalala dhugaa ammoo kanaaf tiimni kun biyyarraa yaadadhaan ijoollumaanis kubbaa dhaaluun ture taphachuullee baadhuun hin jaalala kubbaa miilaa tiimni kunis tiima waan ani personal connection itti qabu jaaladhee dandeettii maybe ijoolleen beekus haa ta'u akkasumatti eegalaa baroonni tokko ijaaramee ammoo deemee ilaamaan tanaa maqaa saniinis deemee kaasii galtee waan fedhellee haa taatu akka Oromootti bakka nu bu'aa akka magaalaa sanitti illee nu ammas turennoodha maali magaalaa baha Oromiyaa guddittii baha Oromiyaa waan taateef jecha bakka nu bu'ee deema karoorrii ati kanaaf qabdu jechuudha wanni biraa takka kan dhagee kan arkeesi dandeettii ammaati daldala biizinasa ijoollummaa irraa gaa halli irraa kana matakkaatti waa gurgurtaa seenis taphachiistee wallees ni beektaa jaanni wallees tajaan akkama. Tawallee kana abbaan kiyya akkuma isin jee sheekha. Waan muraasa dhufee deemte jechuudha. Abbaan kiyya sheekha ustaadaa tawallee tana anaa akkasitti beheellee wallisuu bitanii akkasitti illee miti. Hamina hin qaba. Hamina hin qabu dubarraanin wal dalagaa jechuudha. Ijoollee tana ati maakii fudhatteetis wallee mataa wallee gizee takka gizee birqaanni gumuloona. Malee alboo baasu biyyaan alboo baasu akkamittiin baasa albama abbaa kiyyaa jira namni yaa jira akkamittiin nama qanneessa baasuu hin danda'u albummaa sana ani waan hin godhu wallee kaniin katabees ni jira nama wallisoota ijoollee hojjennu kana ijoollee hojjenan amma dandeettii barreessuu qabu barreessuu hin qabu barreessuu beeka dandeettii kubbaa qofaan biti qabu dandeettii hunda malti jechuudha malti namni wallisaa beekamaati sirba barreessiteef yookaan sirbatti barreessite tokko meeqan amma ijoollee teenya amma wantaa jiranii amma Khadiiroo fa'aa jira fi inni maqaan isaa Leencoo Abshakuu fa'aa. Sirbanni nuti beeknu kabahee jiru. Hojii jira amma anaaf illee jechuun kophaa kiyyillee osoo hin taane anumaaf illee karaa qooda fudhatte. Karaa sirba kaminni. Sirba Leencoo hatti godhe haa dirree jawaan agartanii qashti ijoollee dirree gandalaga harree kakaasu hamillee. So waan kana kana waan walleelee hindi irraa karaa Oromiffaa jijjiiruufaa turre jechuudha. Sigalee so waan kana hamilee durraa ijoollummaa irraa qabna. Ijoollee amma wallee dhiistee jira akka Rastanfaa jira. Sigalee ijoollee amma akkuma majitee fa'u isaan kana hamilee wallee kanaanumaa itti kanneewu.
anuma stage irra baasee jechuudha. Yoo kan inni kireeditii isaa inni kan nuuf fedhan malee stage irratti maatii itti kanneen. Hojii deemaasiin badaraka irra baasaa. Mee haaditu. Kanaafuu dura aruuzoo kana ati godha kophaa keetti guutaa jeetiin akkamitti duraan deessinaan dhaabbadhaa jee gaafa dura stage irra baasee aruuzoo godhee ana goosee akkasi. Majiideen faan akkanumatti sirbuu turan laakiin dhiibbaa gootee akka waltajjii yookaan madaraka irra baanii wallisan hogodheesii jechuudha. Kana quban qabnu hamma. Akkas eegaa jechuun namni muka. Namni akkana himaanii amma majiideen nama biraatiin majiideen amma ana godhaa wanta jaami akkasuma isa qofaan miti beeki. Ani eegaan Ameerikaa dhufe nama ana biratti na bira dhufe ana biratti leenjifamee hin jiru. Nama fi hojii walaa leencoo jee. ولا ميجي ولا فيتي نجمو دراسي فمني اني استاذ خيه وكاچا داسنجا ورا انا برا سربا خن دينين دبا تكن ابتن بكوس اكن سنجي كوبا في كوبا في جال لا سيغله كوبا تنملي اكسي تولي سن اكسي بهي اجتي ابان خياس وان شيختي بسقاني سو فر Okay. Sehingga orang sini juga like isa abba. Sebenarnya sanik abda. Amo khabaja abba abdu fi khisafu syariah. Abang ke like hujinisa khara syariah. Nama khara khawi fi wanti jecha. Khara musik anseni jechu. Akasi. Ma mucha satu dadami man munja ke jani kami fada abba ke yame. Manu mana satu cira do dan gafe to la kana kasini jaya chuda. So binditi walle da khara khanani namutan amma seenaan ta'e nu galmoo itti maaliif jennaan idolooleen walaloo fi idoloo barreessiteef qabdaa jechuudha. Akka dirree yookaan walii galtanii bakka takka barreessantu jira jechuudha. Mee taateen ati hin daganne ta Ameerikaa dhuftee si qunnamtee ni jirti? Wallaahi gaa ani eegaan Ameerikaa dhufee waan qunnamtee tamii keessaa filaan beeku. Tamii keessaa filaan beeku gaafa na dhufe akkuma na injeessan oowwaa kanaan ture. Ani nama amma akkam jiru ammaati amma laal dhiyoota tasgabbii takkaan sira arke dhugaa sittiin kijibu gaafa duraa dhugaa rabshaanii qabda amma eega ijoollee tanaan deemuu eegaltee yeroo maal ta'uu eegaltee tasgabbii takka sirraa hin arkaa so akkami ati amma san fitti ni agarta akkas anu san wasaniiti waan ani hin qabaanne maali gaafa ana ijoollee san nama akkasiin naan deemuu hin qabne siigala like nama takka bara Rumah lagi kan si bersih, nama fisi kabe si obse akana miti akana jowo akana sinjo harra si khawu si fisa. So ani gawa sin tin kabane. Mistake khiyan be ha kan trapsha kabadu dure akani ngi Europe le de ne ana be ha jo mut mahananu mal be te sinjo nu jaya jo. Faran tamam kha. Ko jo khiyanu atmal be ta ndani mir. من مكانها خناتو تي مدري خن أمتى ميقدر مجرى قدا وتذكر مال الجنة وفي جو مكانها فرنجي ولا كينا بيخا ولتي كان سيكا مكا وشي دان رفشا قدا تي مكان عندي مجرى أكاس so بنو تخنان إمبردتي سلاين يعني أكل نمك خيا ومجولة عندي جراتي أكاستي وعند دورتي فرال لاغو أما أوبسيتاف جولة خن أوبسيتاف من بيخا فيشو هاي ورا بيجا جرام ورا بيجا الدربي ديم جينا رسول جرام الجولة خيسا akkasitti hin beekaa jechuudha waan dabarsee jecha biyya kana bira yoo ati bar ati san qabattee yookaan nama kusaa taatee wayyoote bar inni balaa godhattu bar ati dura haala godhanne beekame ekspiriyeensii kana qabdaa siin jaan kanaaf waan ijoollee tana barsiistaadha so ani waan rakkoo san keessa dabre jecha ijoolleen tun akka rakkoo kana keessa dabartu hin fedhu isaaniif hin laaffisa isaaniif hin andastaan godha akkuma dur dubaree fi dubbanne sanitti dirreen waan kana waan hin beene jecha ijoollee kana hunda akkuma fedhe deemuu fedhaan akkasiin ta'uu waa'ee ijoollee biyya kanaa barachuu qabdaa amala isaanii barachuu qabdaa kanaafin akkasitti irraa baradheetiin amma barsiisuu jira jechuudha akkaan ani waan keessa dabre akka isaan keessa dabarre jechuudha. So obsaa fi tasgabbiin barbaachisaa akka dabarteeti amma akka roomaa dilii taatee deemte mee akka osfaanaatti komii nama hedduuraati hima hedduuraa hin komii dhagaya yeroo hedduu deddeebi'ee jechuudha mee akka osfaanaatti ati mee komii ni qabda akka osfaanaatti. Komii jeetoo. Comida, complaining. Complaining? Okay. Yeah, complaining wallahi akka osfaanatti ani complaining le waan nama godhu fedhu ani moontu waan garsiisu fedha complaining le hin barbaadu balaakin akka osfaanatti ani waan tolchuu qabnu kan hin jiru taphattootaa fi koochiilee fi tiimaaf akka osfaanaan waan kana gadhaabameef irra dalaguu qaban. Irreeddummaa godhun osfaanaan kun taphattootaa fi koochii fi warri maallaqa baasee tiima kana mazaggabee tiima kana waliin gadi deemee maal godhu kun kabajaa hin argatu. Maaliif isin jaa karaa biraatiin seenuu qabna
karaa nu dheeressan isin ulaa haanan seentanii isin kaanin seentanii isin maalii so wanni gadhaabu yoofuu taphataati. Fiildii irratti kanarratti jechuudha. So kabajummaa san qabaachuu qaban. Wanni gadhaabu yoof taphatootaa fi koochileef. So taphatootaa fi koochileen kabajamuu qaba Usfaanaa irratti. San wanni irraanfatame. Amma warri kabajamuu kami warra 5 fi 10 Usfaanaan deemu san qofa. Sana kan iddoo dhaabbadhu. Boodiin yoo taphattoonni jaallanii tiimiin jaallee boodii maal faayidaa qabdi? Wanta hin qabdu bara. Sigalee fi ammas warra Usfaanaa kana keessa amma 25 jiru kabajaatti godhuu qaban. Sigalee hularratti isaan kana beekanii nama hularra kaayan kanaas namni kun beekuu qaba. Namni amma 26 turbo Usfaanaa kana keessa jiru kan hularra dhaabbatee yoo kaachaan humna qinaan jiru jira jechuudha. Waan akkanaa kana Oromoon bira kutuu qabdi. Irraa guddachuu qabna. Namni Usfaanaa kana keessatti amma meeqa deemee Usfaanaa kana keessa jiru akka VIP'tti seenuu qaba. Nama yoo fo'itti maatii nama guddaa ta'uu bara. So warroottan hagi deemanii san maybe beeta warra ularra kaayan kana ta'uu mala. Ammoo namoottan Usfaanaa kana keessatti wanni ati jechuun jirtu kanaaf galee namni seenaa qabu. Keessaafuu warroottan gadhaaban yookaan keessa turan takka taphattootaa fi warri tiima kanaan deemuusi haalataan isaan ittiin simataman fooyya'uu qabaa jechuudha. Akkasuma guddoo kabajaan ansanii fi waan kana eegale waan kana amatu waan kana godhuu fedhuuf warra Usfaanaa kana keessa gadhaabee amatti dila kana jiru galatoomfachuun barbaada. Sigalee galatoomaa waan kun isin gadhaabatee isiniin jira jaamee uummanni kuni beekamuu qabaa kanaan isaan kana garsiisuufadha. Malee ammaan tana namni akka Kamaaleefaa Ustaaz Kamaaleefaa amma diidee meeqatii mana keessa jiru baalee Usfaanaa keessa jiru namni akka Abubakar faa Ibraahimeefaa kanneen faan hularratti sigalee kabajamee warra si'uu qaburraayi. San ta'uu qaba karaa isa karaa tiima biraattis akkasuma ta'uu qaba. So warra laakiin tiima biraa onni joon fedhu warra tiima biraa kanuma akkanatti ulee qabatee dhufeetuma kabajamee warra si'uu ni jira. So ijji walqixxummaan laalamuun beekamuutiin wanni garii hojjetamaa jechuudha. Akkasi. Sanii so wannummaan handhaabu Usfaanaaf guddaan sanii waan biraa susuu tola. Qonni jirtu sirreeffamuu dandeessi inshaallah rabbi jee. Mee ijoolleen dargaggeessii taphachuu barbaaddu tiima direedhaatiif akkamitti seenuu dandeessi? Wallaahi tiimi direedhaa nama hundaafuu openidha. Reediidha. Nuti kusee kubbaa eegalee dhufanii hojii tiranii godhanii nuyi taphatanii tiima hedduun dhufanii siti ana dubbisuu yookaan ati illee dubbisuu danda'an nama Usfaanaa tiima dadhabaa kana jala deemu isinumaan nuuf fidaa jechuudha. Irra hedduu namni akkasuma dhufan ijoolleen amma akkuma jennee pirezidantii qabna warra tiima kanaan deemuu qabna koochii qabna staafii qabna. Ummata ispoonsaraa qabna kanneen hundinuu warrummaan tiima kana nu beeku nama fedhe fidee nu bira nu barsiisee nu hojii eegaluu dandeenya jechuudha abbaan fedhe. Dandeettii nama boosannaa jechuudha. Dandeettii yoo jiraanillee nuti nama dandeettii akkasitti achirratti qabnillee tiima dirree keessa taphachuu nu dandeenya namni kun. Tireen gootan jechuudha. Akkasi. Banaa abbaa fedhe nama hundaaf banaa. Inshaallah gaa wallahi hedduu takkan sagalatoonfadhaan tiima kana keessa jiraadhetiin beeka wannati godhu jirtu hedduu waan haalaan nama dinqisiisu ani yeroo hedduu beektaa poodkaastii kanatti namootan afeeree namootan hawaasa keessatti hojii gahee guddaa taphatu jiran jijjiirama hawaasa keessaa fi dargaggeessatti gama adda addaatiin fidu jiraniin poodkaastii kana irratti dhiyeessuudhaaf yaala yeroo 8ffaaf waancaa yookaan geeba fuutanii jirtanii fuunee jirra amata dhufoo Namootatti amma 30ffaa Usfaanaan eegale amma 30ffaa kabajuu deema soo. Akka haala kamitti qophootanii waan kana mee galmee rakkanni qabsitanii jirtan. Injiin rakkanni kan jiru fuulduraaf nuti amma 9ffaan tuni hundee mi'ooti. Haaya. Amma 8ffaan mi'aawaa seenaa. 9ffaan tuni tami'ooti. So tana irra daleena rabbi hojii dandeettiin akkamatti dhuftu. Walirraa dhufti. Namoota ispoonsora godhuu barbaadanis asumaanuu gaa yookaan qunnamuu danda'an. Warra ispoonsora qabna warra gaarii qabna warra akka Eliyaas qabna warra akka Siwad Faamesii Najiibii jira sigalee ispoonsorota akka maqaan isaa Tafarii jira Tafarii ni beektan haatoo Waashii haa qabu warra ispoonsorota kanneen warra fuula duraan gargaaru hedduu jira. So ispoonsora illee barbaadna tiima direedhaa qofa osoo hin taane tiima babal'isnee heddummeessuu feena. So kanaaf nu bira dhaabbachuu qabdanii jaa so warri gargaarsa tiima direedhaa gargaaruu fedhu tiima direedhaa qofaa miti gargaartu nama ijoollee xiqqoo Oromoo tana
hunda waliif finneetitti asirratti aduu feena isaan kan leenjisuu feena. Leenjisuu. So kun Oromoo fi tiima Dirreedawaatii fi gargaarsa keessa inni barbaanna kaantaaktii godhuu dandeessan anytime. Egaa daawwattoota keenya mariin arraantanaa obboleessa kiyya yookaan kochii Okaachaa wajjin goone yookaan Khaalid jechuudha. Marii haalataa ijoolleen tiimni Dirreedawaadhaatti as gahee akkasumatti illee seenaalee isaa takka karraa bashannantanaaf guddaa qabna. Stuudiyoo keenyatti hidhattee gaa yeroo teenuu kan nuuf hedduu si galatoomfadha. Dhaamsi maayyiidhaa haati qabdee yoo jiraate. Wallaahi dhaamsa qilleen qabu jechuun numa akka Oromootti namni hundinuu walkee wallaalee osoo kanaa hamaa kaantu hamaan jennee nama takkaa fi lamaa jecha maqaa wal balleessuun leebilii wal godhuun gaarii miti wal bira dhaabbannee osfaanaa kanaa haa guddisnu Oromoo tanaa haa guddisnu waan sanumaan jaa. Inshaallah gaa osfaanaa muddachuu keessa muraasa aga takkaa walitti dhufee amata 30 dura Isfaanaa irraa ka Itoophiyaa irraa achi bahee guddisaa kun arraan tana nama kuma dhibbaan lakkaa'amuutu laala. Amma 30ffaa isaa itti fufee deemu jira. Kunillee agarsiisu dedikeeshina ilmaan Oromoodhaa qabanii taphattoota akka keessaniiti warra taphataa Raayilaa Koochii tahee tiima takkaan deemu jiru kanaa fi hawaasa bal'aa Minisootaa jiru yookaan kan Oromoo kan Noos Ameerikaa jiru waliigala qabateeti. Inshaallah itti fufaa hedduun nuuf galatoome. Egaa daawwattoota keenya kabajamtoota sagantaan arraan tanaas xumurra. Sagantaa tana fakkaattuu fi tana caaltuun hanga walitti deebinutti ani Hamdiyaa Yusufi Diyaa Poodkaastii irraa hedduun nuuf galatooma halkan gaarii yookaan guyyaa gaarii isiniin jenna. Buukamni artiistota yeroof dhokota yeroon mul'ata. Cabni artiistota yeroof dhokota yeroon mul'ata. Production.